dhiira taatee nama fedhe taatee warri viidiyoo narratti waraabde na arrasitu jechuudha. Kophee caammaa miilan kaadduun geessan. Akkamitti namni wallaahi gaafa sana ta'u ustaaz awwal sumayyaa ati suufiyyaadhamu mee hin talattiin oo dubara taate yoo dhuguma dubara kabajamtuu taate an suufiyyaadha ofiin jedhi mee jedhanii nin jedha gaafa ustaaz awwal nin jedha. Waan fedhan googilii irraa habaafatanuu fedhan laaptooppii irraa habaafatanuu fedhan sarchii godhanuu wanti nu gashan jiru. Siigalee gaafa suufiyya jechuun gogaa hoolaati rifeensa hoolaatii jedhan haya nata wata imteenullee hin barbaannullee har'a tokko sirreeffanneerra har'a tokko akka ajaa'ibaatti sirreeffanneerra dhugaa rabbi samuu kan jettu kun timuddii itti jirama abdoo samuu dubbadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sume. Oh. Jirta nagaa keetii akkam? Jira maal gaafachuu barbaadde? Hawa gaafachuun barbaadne boo maal gaafadhaan? Asisina raggaxaa turte saa? Ani moo? Komentiin nama irratti waan ta'an barreessaa ta'u sammuu kan jedhu fooloo walirraa qabne si argeera nan kijibiin. Laa dhugaa rabbi ani waa biraan barreessine sumayyaan iyyuu deebitee ani iyyuu bagan dammaqeessa nu dammaqaa jedhe malee waan barreessine dhugaa rabbii waatiin hin jenne ani. Maal dammayxaa maalin eessa deebi'ama? Jechuun yaani warra zimgadee sumaatti irratti. Eessa deebi'ama? Ukti eessa deebi'ama? Warra suufiyyaa ofiin jedhu irraa deebi'uu dhagaa. Tana gaara kottu gadi ba'e. Bareeda. Yaada gaariidha. Maqaa isaa yaabbisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi. Taraa laga darbu deemtaa nama. Taate lakkoon qabu. Isa lakkoon qabu na galchi. Neetwoorkiin naga qabu jira. Khayya muqeeti. Jirtu? Alhamdulillah nagaa galata rabbi akkam si jaalladha bareeda na jaalladha nageessiifatu. Wanta jechuun miira keessa galtee akka daangaa achiin dabarre sanumaaf malee waan biraati miti jala teenyeetuma waan ittiin wajjin. Maa nan beekaa miti maa qalbiin cabinaas. Ayya. Dubbiin akkas. Dhageessee maanii siin jee bakka wacaatiin jira miira keessa galtee akka waan Ishi. wanta hin taane. Laan dubbadhu joo lakkoo dubbadhu. Abshir. Shabaqaan qabdoo natti fakkaata mootii qabadhaa. Wayyo sagalee kiyyan daataa qabu jira. Naman bilookinaa gaajjala. Naman bilookinaa taa'anuu dhiisi. Diinni keenya taa'anii nu kaddamu barlaal. Taa'anii taaptaa buggaanuu godhanuu kidimaadha kunumti kidimaa. Akka shabaqaan nun boomne. Aboo jalatti daataa na qabu jira iddoo takka. Waan takka. Daataa sirreeffadhaa kottaa ishee rakkoon qabu. Daataa sirreeffadhaa kottaa. Abdee koo mee dhuguma ati dhiira mee kottu ol gali. Mee dhuguma ati dhiira ana laata kana siin jedhaa jira laa. Mee kottu ol gali. Kottu ol gali mee daraa rabbii sana. Abdee kottu ol gali. Kidimaa diiniitu jabaadha. Kidimaan diinii kun ola taaftaa godhaa. Gidee waan akkanaa dubbannu taaftaa godhaa. Abdee kottu ol gali gasiis ergeeraa qabi. Mbaamu bar. Ndoo malee mbaamu. Nan beekaa hojii keessan. Wallaa. Nan beeka saabitoon mana gaar galchaan jiru. Nan beeka hojii keessa. Duuma teessanii jechuu malee sin ba'amu. Maraatame immoo. Si kana anu nan beeka. Dhugaa rabbi. Mbaa nundoo amma hin ba'amu.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن نقبو برا بلادين دويمو مرا دي قبو موغستي لا كومنت من فتاة لما سوجن سيغري سيفي دبدو مويتي قبطاني تاون أركاد سيفي زيني كان جدت لما يكتو أتكومنتين أنا كان الإيرا كتو البي دبد قسيسي يرغندو لا فولو نقولنا ورينا عرفتنا فولو نقولنا بالله عليكم كافتنا ديما هاي كافتنا ديما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واقعي قاعد يسجل قاعد يقول جنتو إيه بفما سمية كم نقالك؟ الحمد لله ما شاء الله ما علي رجلتين. جنا الحمد لله وانو رنجرون بري ما فلنا غشيت jechuun gaafatanii baruu ni jirti mire kanuma afaan nagalchiisan jedhee barre kaala taa'een baruu ni waa. Jala taa'ee dhaggeeffadhu. Bakkoodha. Kidibaadiin Islaamaatti jajjabaadha akkana. Waaqayyo gaariidha. Ameen eebbifame. Amma gizeenii haleluuyaa jedhu uummanni bari yeroon akkana jiru gara biraatti na fudhataa jirti morri mataan gara biraatti zoore kun. Isa nuti Allahu akbar jennu sana jaman jara keenya akkanni isin wajjin kanallee ganaa isin itti himnamu akkanni bara ameen ilma walloo asillee nama jalatti na arrabsaa jirtaa bar ootuma asirra teessee haqiiqaa dhaggeeffattu ilaa yaasiin kan jettu kuni yoo sila suuraa kiyya gadi garagalchitee na arrabsaa jiraatte dhaggeeffadhu yoo sila nama suuraa kiyya mataa kiyya garagalchee na arrabsaa jiru maaluuf akaabada naan jechaa jiraatte kophee caammaa miilan kaadhuun geessu natu siin jedhee bar kophee caammaa kiyya jala isaan geessu odha keessaa bareedaadha bar jala isaa gizee hunda lafa hojjeta waan ta'eef amma sanaan geessu natu siin jedhee liqimsi gadi gudiidhaan jiru walla. Namni yoo isin irraa callise barii isin biratti baay'isawee dhiira taatanii dubartiirraa dubbachuun qaanyeedha amma keessatti yeroo nuti amma keessa jiru kana walla haay uskuti maal uskutama dhugaa jettee yaa walla namni dhiira taatee viidiyoon irratti waraabde keessatti ganna biftoo riikardi godhadha namumti ilaa sagaleen kan kee dhiira sautiin kee dhiira taatee kan viidiyoon irratti waraabdu. Fakkeenyaaf dhalaadha miti harka 10 nan si caala kophee caammaa miila kiyyaan geessu kophee caammaa nan kaadhu jala isaa jechuudha geessan walla dhiirti dhiirarraa dubbata malee bar dubartiirraa dubbatu dubartiin amaan akkasiin taateen beeka waan ta'eef walla eessa jiru gaa maa barri kardi godhame biraan gaa maa bar rakkoon qabu dhiira taatee nama fedhe taatee warri viidiyoo narratti waraabde na arrasitu jechuudha. Kophee caammaa miilan kaadhuun geessan. Dhageessanii kophee caammaa jala isaa irra keessi isaa bar ni bareeda. Irra keessaa ni bareeda. Qottoo gara jalatti taanu san haga sana hin geessan. Dubartiin silaa siin jalloo duraanuu jalloodha. Eegalee anumaa walitti qaba. Dubartiin jennaan dhiira. Sheeka qabar. Walaloo fa'aa irratti baafti bar. Walaloo fa'aa. Wallahi la sheekatu taaqiyyaa maratee ana galti sheekatu taaqiyyaa maratee walaloo fa'aa irratti baasa jiru maal kun fokkuudha wallahi qaanyeedha. Isa akkasiiti ilaas akkasiiti fa'in jedhila isa taaqiyyaa mataarra kaatee walaloodhaan ana tuqu kophee caammaa miila kiyyaan geessu natu sitti hima. Tigare isin maraache wallahi laazim xilaatoo tokko qabanii shiboo isinitti kaanii nama isin hidhuu dhibe malee. Guyyaa sadan kana muqqisin godheen dalagaa kiyya keessa jiraan fataadhaan dalagaa kiyya dalagaa nagaadhaan isinuu asirra namuma sila walaleessaan beenetu walaloon irratti baasa bar
Koyaame obbo Khaalid tokko dhufaniiru komentii isaanii dubbifnu soora keessi duwwaa. Kootu boo hin jennaan malee uummata keessi duwwaa carqii amaamaan tuulamaa jechuudha. Anarratti maal godha? Walaloon irratti baasa bar sheeka xaaqiyyaa mataa rakaate. Yaabboo xaaqiyyaan sun kabaja qabdi bar. Walla kan ittiin naarrabsitu miti xaaqiyyicha sana fuudhii lafa kaa'ee fedhuun na galabbatii naarrabsi fedhuun na deebisi naarrabsi. I don't care kana keetiin irraa dubbachuu jechuudha. Isin maraachee gadhiisee jechuudha wallaahi. Isin uummattiin taphadhe jechuudha. Isinii galee uummata akka kanaatu walaloo irratti walaleessa bahe walaloo dhiirri dubartii irratti walaloo walaleessa. Wallaahi. Kootu riyoo tokko jennaan jira Khaalid Rikarra godhamu jannata wata'aala riyoo jennaan jira ka. Engadda gaafa ustaaz awwal asirra taa'anii muqqi uummata godhanu jala taa'ee caqasaa jira. Nama na arrabsaa ture bari inni immoo nama na arrabsaa ture keessaa takka sii galee ri'oon suni ajjala taa'ee ni qajeele natti wakkaata qajeelfanneera. Walla ri'oon suni ni qajeele gaa amma maal jedhee viidiyoo waraabee gadhiise tokkoon siin sobdi jedhe maal dheengadda ustaaz awwal hirkatti namni tokkoon siin dhattee qabdu inni biyyeellee bara ni qaanfate. Walla ana nan arrabsina walla an qimamii keessanii bara qimamii keessan silaa otoonan torbii kana fataasin hin goone waa meeqatu mataasin cinqaa jira. Isin qaan isin qajeelchaan jira an kolfaan mala seeqata torban kana ajandaa muqqisanii godhee ofii koodifata walla dalagaa kiyyatti jiraan. Isin asirraa sumeen akkasi sumayyaan akkana jettanii wal nyaatanii wal fixxanii sarootii walitti kaate maal kun namni walitti qabullee hin jiru rakkanne. Namni walitti isin qabullee hin jiru rakkoon keessan kana. Ta'uun qabu kun jala keenya tasgabbaa. Amma gaafa tokko kan riyoon maatti deebina. Riyoon maal godhee mucaan tokko qoyammaa isa manaa sonno warri kaameraa dhaabbadhaa sootabbo afaan nan gogsina. Reefilaa fi galaa jira. Taaptaa manaa godha akka shabaqaan nan baafne. Akka shabaqaan nan baafne jechuudha. Obbo Nuuraddiin hojjannata wata'aalaa taagaa akkuma kanatti muuziqaa qabadhaati. Galii jirra ka jettu nagashiidhaan lafan fixanii. Hanga jechuun waan biraatii miti nuti maquma rabbiin nu baasee fi ergamaa rabbiitti ni hawaasanii ala namoonni yaame lola malee jeetiin ishee taa'u kun. Eebbifamaa rakkoon qabaaftiyo. Jirra dubbadhoo nagashiidhaan balaa buusaatti. Waalaikum assalaam. Nagalchi osoo hin taane waan irraa dubbatartu kana fakkeenyaaf akkanatti akkamitti narratti waraabuu dandeessan ijoolleen dhiiraa taatanii jettu. Fakkeenyaaf namni tokko waan tokko namaa ibsuudhaaf waraabuu hin danda'u. Bakka dhiiraa oola mala bakka dhalaan oolu barra. Akkuma dhalaatti fudhadhinaa isaa jira. Jirra dhaggeeffatu. Gaafii keetiifan deebisa. Dhiirti bakka dubartiin oolu. Dhagahi waan asiin jedhu. Dhiirti bakka dubartiin oolu. Dubartii yoo si dongortillee hin gorfata. Dhiira jechuun ilaa. Sii galee. Malee dhiirti inni suuraa dubartii maxxansu waan biratti dhiiran jedhamu bar. Maal taatee? Gaafii bareedduu naa ta'e. Fakkeenyaaf ati irra guddeessi ijoolleedha. Irra guddeessi ijoolleedha waggaa haasaanu sumayyaa yaada namaa hin deebiftu. Sumayyaa waan namni kenneef yookaan waan namni itti hime hin deebiftu. Kanaafiyyuu irra guddeessi waggaan nagawanillee sumayyaan eega yaada hin deebifne yaadii siidhaa baasuuf maaltu baasaa fi asirratti maxxansuudha. Jirraa dhaggeeffadhu. Hundi sii gadi baatee yoo nama maxxansite yaana. Ilaa akkana gargalee mii nama tokko deebisaan jira. Dhiira anarraa dubbatu akka gennootaatti ilaala. Gennootarraa dubbataatti himi akkuma gennootaan itti fakkaata. Eenyuun siitu? Ani immoo dogongora ta'e kan hin bare. Sumayyaan yoo dhugaatti wal dogongorsu walii himuu ta'e dogongorri kan kee kamii barteetta. Nama sirraa bahee dubbatu kana. Qoyika. Nama sirraa bahee dubbatu kana. Akkamitti waan dogongora kan kee maal argitan jettee akkamitti gaafachuu dhiifte yookaan dogongora koo kam argitanii na gaafachuu dhiiftanii. Adeeroo dhaggeeffadhu jirra ka jettu dhaggeeffadhu. Jarri dogongora ofii shaffananii sumayyaa kana godhaaran. Sumayyaan immoo akkana nama gombisattu miti abadan. Akkanatti nama hubaddaa laati. Ganaa sumayyaan isa nuti suuraa si maxxansine isa nu akkana jennu kana ganaa gadi baatee deebiinaa akkanitiin irriba keessa jirtan. Rakkoo hin qabu kan saas. Ati gaafa akkanatti zim jettee teessu akka yookaan namni kun dogongora kan kee sumayyaan dogongora qabdii jedhaaru of hin beektu ati garuu waan kan sumayyaan dogongortee jirti akka namni jedhee faamaaru of hin beektu.
ila fa'amtee dhiiftee abbaan barbaadde guyyaa gaafa sanaa otoo haqiiqaa dhageeffadhu otoo guyyaa gaafa sanaa laa'iviirra teessee namni kumni tokko dhibbija haqiiqaa moqqi godhe bal godhe itti mudirri gaafa sana hin uste asii gadi baate gowwaan kan dandeessuudhaan na warratti galami mataa kiyya na galabbatuu jalqabde. Min Tanii miti namni kumni tokko dhibbija. Ilaal namni kumni tokko dhibbaja nama muraasadha. Gara social media kana yoo ilaalle nama kumni tokko dhibbaja jechuun nama muraasa yookaan nama muraasa irraa walitti argame. Laakiin warreen haddala. Namni ja'a nama muraasa hin jedhamu haqa dhufu fudhata taana. Dhagahi kasiifanii maa waan an jedhaaruuf narraa fixii ka'i. Wanti an jedheef namni hadha sirraa waraabaaru kuni takka yookaan guyyaa sana irratti hin argamne ta'a. Takka namni hadha sagalee sii ka'e footoo kan kee maxxanfatee jiru suni nama irratti hin argamne nama jettee jettee kana gaafa dhaga'u nama isaanitti dhiyaatu takka nama sitti dhiyaatu yaada kana akkamitti ibsuu fi dadhabde akkamitti sirratti waraaban namni kun isin jedheedhuma dhagayeedhuma sirratti waraabe. Dhaggeeffadhu mee tokkoon sisuma yaatti dhiyaannaa jettu as baate. Hin qabu nama wanta kan sitti dhiyaatu maali haadha fakkeenyaaf fakkeenya tokko siifan kaasa fakkeenyan deemu namni biraan deemini haadha kumaan sitti hin dhiyaatu. Hin tuqin haadha kumaa hin tuqin. Haadha kumaa moo? Hin tuqin. Ani tuquu miti ana maqaa namaa tuquun hin ta'u. Ila tuquu miti wanta ati beekuu qabdu fakkeenyaaf haadha kumaa wajjin ni mari'ata namni tokko takka yookaan fakkeenyaaf haadha kumaan nama baay'ee ni qabdi. Kanaaf gaafa haadha kumaa kanatti himu haadhi kumaa kana mistira kan kee wal beekuu dandeessanii Allahu a'lam. Maannatti himti. Qoyyu kasitan hima. Qoyyu kasitan hima. Mee isa haadha kumaa sun natti himtu ati natti hima jidduu kooti jidduudha kumaan bu'iin. Singalchuudha nama tokko jidduu kooti jidduudha kumaa nama tokko hin galchu. Wajjiniin haasofna miti tartiibaan. Akkanadha. Eeyyen an dogongora kan keessatti himu kan sitti himu nam tokkoon akkamitti beekumsa isaa hangam irraa beektee fakkeenyaaf warqiyyee fudhannu warqiyyee damtee kan irratti dubbatamee yeroo baay'ee yeroo ammaa kana baay'ee facaaru tokko ustaaz warqiyyee irratti miti fakkeenyaaf haa ta'u kan rikkard godhadda anata irratti isin dubbateen naani ka mara anata irratti isin dubbateen naani kana dubbatanii ka foloo godhaa sana qaama soonti beekamaa Ustaaz warqiyyee irratti dubbatteen naani miti ati kan akkan haasaan kun qaaru ati akkamitti ustaaz warqiyyee kana yookaan maalummaa isaa beektee yookaan beekumsa isaa hangam tokko gaafattee ati ofii keetti laa ammaaf nam tokko ilmii keessatti wal caala miti akkamitti ustaaz warqiyyeedhaan akkamitti akkana jechuu dandeesse ati. Akkan jedhe gaafii bareeda bravo. Kanuma barbaade bara. Ati sotoo nama wajjin duubatti naamachuu dhiiftee of course dhuftee na gaafattee siifan deebisaan kan. Hin dhaggeeffattaa miti sirriitti. Sirriitti tokkoon ilaal nam tokko natti wociinaa koomentis waan nama arrabsuun barreessinaa warra jala jirtan tartiibaan haasofnee wajjin fixan. Kajaraa dhiisii kajara dheenga dalleessisaa dhugumaa wajjiniin naaf lafa laftee isaa jirta galatooma buleessa qaalii garuu suuraa kan koo gara gatiiteetta mokka. Suuraa deemi koomentii kan koo jala laala ana mala kan koo keessaa warreewwan akkanaa keessaan quba hin qabu ani yeroo hin qabu deemiti ilaali ansi sodaaf osoo hin taane yookaan si sodaadhee si deebisuu si sodaanneen sanaafi miti ayyee. Nan beeka abshiru amma warqiyyee sana maaliif akka jettee jettaami? Ayyee. Uskuti maayii qabadhu na gabadhu gaafa suufiyyaan rifeensa hoolaa ta'uutti murtaa'u gaafa nageessami sirriitti gaafa namni daqiiqaa kennuuf namaan buluu diduu gaafa namni gaafa ustaaza bor suufiyyaan jechichi kuni yaa rabbaroon nan kolfaa soori jechichi kuni rifeensa hoolaarraa fuudhame gaafa isaan jedhan daqiiqaadhaan dubbatamaa lalaa ilaa suufiyya jechuun jedhan isaan warri kaameraan dabbatan warra koomentii dhiisi kaati baroodhaati kan suufaatti solitti deebinaati. Ila koomentii ilaalu achi garagaleessii jedha wallaa ila kun akka jedhala. Gaafa ustaaz awwal waan fedhan googilii irraa habaafatanuu fedhan laaptooppii irraa habaafatanuu fedhan sarchii godhanuu wanti nu gashan jiru. Siigalee gaafa suufiyya jechuun gogaa hoolaati rifeensa hoolaatii jedhan haayaa. Akka afaan maaliitti jedhan laata tokko narkaa bada afaanichi akka afaan biyya kanaatti immoo biyya sana immoo kuttanii keessa buutu warri rikkard godhan ogummaa jechuudha jedhan haaya taa'ee dhaggeeffadhe maaltu dhufe haasa'amaa gizee dhufu
mee ati dhiira na afoo taa'ee an suufiyya ofiin jedhi jedha. Wallaan koomenti ilaalaan jiru laan mallee. Hin shakkin ati dhiira jedhanii nusaa ta'uwwal. Na afoo taa'ee an suufiyyaadha jedhime jedhanii. Wallaahi wallaahi ani dhiira jedhe. Maal ati dhiira moo durba jedhamee hin gaafatamne. Kuniidha. Ameen. Dhaqee achi ani dhiira jedhe bar. Kan gizee kaan duffiidha hani nashiidaa nu baasu. Kan gizee kaan yaa jamaa suufiyyaa jedhanii nashiidaa nu baasu eenyu? Eenyu? Haqiiqatan. Haqiiqaa walitti himna jechuudha. Gaafa sana warqiyyaadha jechuudha. Gaafa yaa jamaa suufiyyaa jedhanii duubatti duffii ajaa'ibaatiin kiraara ajaa'ibaatiin suufiyyaa nuu faarsu isaani jannata wa ta'aalaa. Gaafa dirreerra dhufanu maaltu maal ta'etti fakkaate? Hindu'ee jedhama. Hindu'ee ka. Sigalee? Hindu'ee ka. Akkamitti namni wallaahi gaafa sana ta'u ustaaz awwal sumayyaa ati suufiyyaadha moo mee hin talattiin oo dubara taate yoo dhuguma dubara kabajamtuu yoo taate an suufiyyaadha ofiin jedhi mee jedhani nin jedha. Wallaa nin jedha. Maan na godhan maan ajjeesu? Nan ajjeesanu bar. Inni kuni wallaahi wallaahi ani dhiira jedhe. Gaafan duuba deebi'ee dashiidhaa dhaggeeffadhu. Kan suufiyyaa faarsu jara. Kan nu fokkisiisu jara. Gaggabaabsii haasa'e kana. Gaggabaabsinee haasofna waan jiru. Gaggabaabsinee haasofna gaggabaabsii haasa'e. Badii keessatti mala. Kanaafan jedhee bar. Dhiirti bakka dhiirti jirtutti loltii gaafan jedhee. Kanuma bar. Kanuma wallaahi laati. Ilaa kan namni sila gaafa sana akkana jedhanu. Akkana jedhee harkatti deebisa malee. Yaa Waaqayyo nu baraariga. Achi kun hojii jala marga kan. Gizeen asii gadi beeka nama ka'ee hoggaani tiktoka laalu mataan kiyya ganda gombifamee jira ijoollee. Maal kun? Ilaa hamiin ba'anu kunoo isheen uraddiin kun illee isheen irratti godhanii sume maali jedhan. Mee namni ka mormu isa ka galabbatamu ana keef yaani yaa jama. Dhiisa suuta. Suuta jechuun gaariidha. Wama hin jire nutti fiddanii duraan wama hin jirre. Booda gizee asii gadi bahu ustaaza wal akkana goode ustaaza wal jannata sin galchanu yaa habiibi sila nama jannata nama galcha namatu jahannama nama galchaa boo. An kan na aarsa waa biraati miti. Maaliif harkatti hin qabamuudha laadeeru? Gaafiin kee sii deebi'e akkasi. Gaafiin kee ammas hoggaasii gadi bormaan naan jedhu fakkeessitee jira asii hoggaan bee isuma nama kanaa seegaa fakkeessitee jira itti ishee kotiin duwwaa wal geessee yommuu danda'anis immoo viidiyoon irratti waraabu. Maal gooti? Mucattiin kun fakkeessitee jiraatti irraa baqadhaa aduwii keenya wallaa ilaa hammaa jalqabii fooloo keenya irraa funaanna. An silaa fooloolee nama hin godhu namaallee hin deebisu I don't care. Akkanam dubbii. Hai namni jecha kana ofitti amanuu dadhabee keessuma yaa robba diikaa jira keenya. Eeguma qabdani gati. Hagayyoo wanaa adda ana galabbatu bar. Sinaa qajeelchuu. Waaqayyo keenya gaariidha itti tokko walla. Dengada ta'u gizee bummaataa siisanuu waaqayyo keenya nu jaallata jetti. Mee isin tasgabbaa. Niin buusa moo sagalee naan taatu naan jeebuusa. Galchi narraa na buusa. Maal jettanii? Galchi. Maamma galchi. Siin buusa moo sagalee naaf taata naan jira. Olgalchi nani fooloo godhu. Olgalchaa rakkoon qabu. Mul'iteera naaf naa galcha. Nama naa galchi sirraa. Natti wajjinaa faamiloochi minoo naachuu yoo isin itti tole fataa jira yoo isin itti tole moo natti wajjinaa dhugaa jiru isin itti walla. Gudi koonu. Walla rakkanne isin wajjin. Waaqayyo bara keessa na eebbisu. Assalaamu alaikum. Ameen eebbifamaa. Wa alaikum salaam. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma koomentiidhaan kottu gara Yesuus hin jedhaarti. Ameen eebbifame maal qaatan dhufe maal gara Yesuus dhufuuni waa biraati miti kunis deebiidha laasanii kan deebisa kanallee. Biratti dhalanne. Biratti maal ta'anii? Biratti dhalanne jedhiini. Yesuus nuti jara keenya. Walla lubbuu keenya caalii jaallanna. Lubbuu isa sin jaallattanu nuti qaata gara Yesuus dhannee bara. Isintu wallaale malee. Ergamaadha. Sinii galee
Isatti amanneeti bar kan nuti akkana jaallatamaa rubaa biraatee taniisin. Yesuusitti amannee ergamaa ta'uu isaatti amannee ergamaa rabbii ta'uu isaatti amannee nama ta'uu isaatti amanneeti. Isinii galee malee akka taphittii miti kan nuti gara isaa dhaanneeti. Isinis akkuma kanaa yoo ergamaa ta'uu isaatti amanne. Isatti amannee guyyaa 20 keessatti nama 182 finneem guyyaa 20 keessatti isatti amannaanu gara isaa nama 182 nama 182 guyyaa 20 keessatti as finnedha. Ameen akkana. Akkanatti naa hubadhaa malee jara keenya callume jedhamee si gara sana deemuun baay'ee murteessa. Dhagahi waan gaarii dukkanatti hin jaamin baafadhu gargarii itti guutaa. Amanuu baattullee amantii. Amanuu baattullee amantii wal barii isa kami dhugaan isa kami dharrii. Isa kami dhugaan isa kami dharrii. Hundumaa addaan baafadhu suuta jedhii sabrii. Sambooda amanii yoo feetes kafarii kan jedhe qur'aana burqaan dhufne gaarii. Filmaata siif kenne jedha gooftaan gaariin. Barreeffamee barii ofitti hin dhibaayinii maal jedha sagalee kootiif na of kolchaa kaameraan jira eenyumoo buddee wal agarra. Maan dhiisin nun guddisiin akkasumas deebisi. Bareedaa miti bufaaq dhaggeeffachuutti jirra. Sagaleen hin ta'u yaa ilaalaa ijoollee keenya. Na jabeessitanuu sagaleen hin taa'etanuu. Sagaleen maal ta'e? Iree laa ilaaha illallah badhaasa hundarra rabbiin si filate addunyaa kanarra laa ilaaha illallah furtuu banuu karra yaa nama kan argatte buuteetta karaarra addunyaa akhiraa siif tolte carraan jedha alhamdulillahi rabbil alamin. Ani isa kanan beeku isa kun beeka nashidaa miiqaffaa akka ta'e hin beeku. Aduun isaanii yoomuu hadhamaatu yoo maaluu gootullee maqaan isaanii xiqqaatu. Tuguutaa? Beekamaadha akka dubbiin faallaa taatu bara maqaan isaanii duniyaa irratti sagaleen keenya sadanuu boo'ichaaf hin ta'u. Sana itti rumnaa isaa keetti deebii. Namni qannase kun gara sagalee kana jala. 27ffaadha. 27ffaadha okey itti dhufna. Sagalee Injiran badaniiru. Follow konaaf deebisii annaa follow na godhe hundaaf nan deebisa mana bishaan kun natti argadha wallahi isiniif an deebisa addeetti. Namni bishaan gada follow argadha isiniif an deebisa. Kon gira kuma dhibba galtaniittuumi maasha Allah. Yookaan dhibba lama galuu ka'eema. Quraana isinii qaraa bakka jala follow godhaartan kana. Maasha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك باقي سكالتهم سمي سكان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قالتو معك أنا لا نالتو خيري ما شاء الله خب إباوي فولو ما جيبسني مو جيفتي لا فولو قداني يجو فولو نقودا أغير راركتني ربي راركتني دي بسي فولو والله دي عندي فولو
Kunoo deebisaan jira nan ciggina. Ni deebisanii. Mee deebii Siraa nama tokko garagalchee raggate. jirra ka jettu hayyee dubbadhu ati hayyee fooloo godhaa mee warra foolootti argadhaa humna jiraattu maali 500 jirtu fooloo godhaanii giiftii dhiisaati fooloo godhaa mee godhaanii 200 gaame. Ayyee jarri quraana fixanii ustaazni fixanii quraana qaraanii. Nama ol hin galchinaa dhiifama wajjin. Ustaazni masgida jira. Nama ol hin galchinaa haasaa jalqabuuf dhiifama wajjin. Ustaaza jechuun habiibi. Ustaaza jechuun nama masgida deemu qofaa miti yookaan nama masgida dhaqu qofaa miti. Kan masgida ni ustaaza maal jedhamu? Kan masgida ni mana taa'ee kaabaatiin isaa gadi dhufeeru sheekii lasuu biyyaati. Fooloo godhaanii hundi keessanuu. Rakkoon qabu kan isaatti deebinaati. Kan ustaazaatti itti deebina rakkoon qabu. Ustaazni maqaa masgida ta'ee nama dhaqee masgida keessa taa'e naan ustaaza ta'e. Natti deebi'aa jira maaf akka ta'e hin beeku. Jirra intarkiin kee murabbash. Natti deebisa. Wallahi ustaaza cima wajjalaadha. Khaalidiin galchaaf isaa Khaalid Gashaa. Hojiitti jiran isaan dhiisaa ataanu. Waan harkita ajandaatti deebi'ati. Nutti gaaru fooloo qalattu nu jedhama. Hayyee. Sumayya silkii keessaa wacaa. Labbaykum. Dubbadhu. Maaliif gadi buuftani? Mana tokko gadi hin buufne laa. Kan ta'u gacha ustaaza Khaalid qofaan harkisee nu tokkotti hin buune. Sagantaa keetti ofi. Kana jaanii kottu gadi hin buusina sagantaas mara jirraa gadi hin buusina warri moodii tara jirra ka jiru gadi hin buusina. Maaliif? Sumayya maaliif gadi buusu? Shabaqaan keessarra hin jiru bar. Jirra shabaqaan keessarra hin jiru. Si galee? Shabaqaan keessarra hin jiru. Sumee deebisii maal gaafattani qo'aamee shabaqaa isaa deedeenti fakkaata. Shabaqaan keessa reeffadhu rakkoo hin qabu. Kan rakkoo hin qabu wajjin gaafama. Shabaqaan kee deeffadhu kottu. Okay. Amma jalaan jira. Amma gadi buutee jirta. Asuma keessaa bahee deebiishi. Olan si baasa rakkoo hin qabu. Waan waa'ee ibsa Jesuus Okay. Waan waa'ee ka jettu dubbadhu. Nagaan sinii baata akkamsin. Warra soddaati armaala sii godhama kun. Bakka amma waa'ee Bani Israa'el deer. Sagantaa biraa qabdu taanaan siniin baadhiifama. Hin qabnu abaa koo shaara qabdaatiin bahu. Hin jiru sagantaan biraa. Jirtan hageeti? Nagaa galata rabbii jira. Fayyaa qabdaa? Nin qaba sirriitti akkamsin. Rakkoon qabu sagantaan shaara caaliin jiru. Takka waan qabdu kun Ustaad Ahmad jiru Nuraddiin jira. Gaaffii gaafattee waan siin galoobattee shaara qabatte rakkoo qabu. Shaada maal jechuudha shaada qabachuu jechuudha. Tokkichummaa Rabbii fi Nabii Isaa wa Yesuus keenyas ergamaa Waaqayyoo akka ta'e akkuma macaafni jedhe jechuudha. Kana ragaa ba'uu jechuudha wanti biraan jiru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaanis ergamaa Waaqayyoo akka ta'e kan ragaa ba'uu jechuudha. Dhugoomsuu kan dhugaa ba'u kan ragaa ba'uu jechuudha wanta biraan qabu. Maalan isa waaqa tokkotti namana isa cubbuu biyya lafaa baatee fannoo torba irratti walii galaan jirru malee. Isuma fannoo meeshaan waaqatti ati. Inni Waaqayyoon inni fannoo sun itti ol ba'e inni fannoo ol ba'e sun ikkoo fannoo sana itti ol hin ba'e inni koo Waaqayyoo fannoo kana irra naan bisira Waaqayyoo kadhata ture. Inni kadhatamu sunoo. Aboo waaqummaa qaba ture. Kanaaf inni waaqadhas namadhas. Inni fannoo tolbee asii kun ikkoo Waaqayyoo kadhataa ture bar. Waaqayyoo kadhataa. Ilmi abbaa fulfina akkuma kennu innis abbaa isaa fulfina kennuuf isa kadhate malee. Aboo waaqummaa qaba. Abbaa kadhate inni Waaqayyoo kadhatee bar. Abbaan waaqumadha waan biraan hin jiru.
Okay, inni waaqayyoo kadhate jechuudha. Ati waaqni yoo ilma qabate waaqessita moo waaqessitu? Lakki waaqayyoon ilma qabu. Okay, suuraa 43:81 irraa maal jedha? Mee baasiin dubbifna waliin. Anaaf naan eeyyamu wanti akka wanti kootu.